Hayyee harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kaasuu Shoo akkam jirtu? Nageenyi badhaadhaa akkam jirtan? Fayyaan keessan jireenya oolmaa turtiin yoo yaajan baga nagaa fayyaa taatan akkamme nutis nagaa jirra yaaddoo keessan irraa kanaaf warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis baga nagaa fayyaa taatan isiniin jechuun jaalladha. Akkamme warroonni kaasumaa badde jettanii isiniif jira jechuu barbaade tanan guyyaa kana guyyaa sanbata xiqqaa isiniif dhufe maaliif yeroo baay'ee dhugaadha isinirraa badeen jira baay'ee wal argineen beennu har'a immoo isiniif dhufee jira. Akka carraa ta'e guyyaa qaxaroo illee qabna guyyaa boruuti hin dagatinaa warri qaxaroo keenyas beektan walumaan beennaa jechuu barbaadeni qaxaroo sunis guyyaa boruu warri qaxaroo waliin qaxaran nama lama ani hojii sadii wal argina. Kanaaf kanan jechuu barbaade warri viidiyoo keenya ilaalaa jirtan dhugaa rabbi baay'ee galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebanaan isin jedha lafa jirtanitti nageenyi mana keessanitti haa galu bakka isin jirtanitti immoo nageenyi si faana bobba'u. Kanaaf waan biraa jechuu barbaadee miti guyyaa engaddaa akka carraa ta'ee mana wayii viidiyoo dhangalakisee ture bifa mallee isin gaafachuun barbaada. Maaliif namni yoo waa dubbatu yeroo tokko keessa yoo waa haasa'u waa wayii dingataa itti dabala yookaan immoo irraa qannasa. Kanaaf warroonni viidiyoo salaaltanii mana sana irratti sheer kompiliit walii gootanii mana sana walii daddabarsanii wal biraan geechanii warri bitattanis jirtu tana durallee warri mana bitatu asirraan galata warri nu galchaa jirus jira warri immoo iyyuu hin barbaannaa hin bitannaa jettanii ammatti qophiitti jirtanis jirtu. Manni sun dhugaa rabbii manni 300,000 mana akkasiitii miti kan bitamu maaliif dogoggora arrabaati jechuu barbaade tananii kanaaf ifa manaa godhaa jechuu barbaade miliyoona 2,800 manichi kanaaf dogoggora jechuu barbaade tananii ijaaf qalbii irraa naan bisaa isiniin jedha. Warri immoo gatii kanaan nan bitadhaanis jettanii hawwitanii akka carraa ta'ee gatii lakkii dogongoraan dubbii irratti kana ta'e odoo jennuuni deebitanii mufattanii waan biraa haasoftanii jirtu. Isin ifama rakkoo hin qabu. Arrabni rakkoo hin qabu waan barbaadame haasa'uu hin danda'amu. Anarra hin jiru waan ta'eef chiggiree illee homaa rakkoo hin qabu jechuu barbaadee tananii garuu dhiifama. Ijaaf qalbii irraa naan bisaa dhiifama kan caalu hin jiru biyya lafaa kanarra kamiyyuu ta'anan dhiifama kan caalu hin jiru. Kanaaf isin dhiifama naa godhaa isiniin jechuun jaaladha. Dhanna biraa manneen baay'eetu jira viidiyoo irratti isin hojjechuu dandeenya garuu immoo warroonni akka carraa taatanii waan tokko tokko baratama rakkoon qabu isallee waaqayyo garaa sirriitti isin haa deebisu isiniin jira waan biraa hin jedhu rakkoon hin jirtu. Wanni namni jedhu kamuu danda'udha. Inni samii jiru waan baay'ee waan nu hojjennu hin danda'amne immoo biyya lafaa kanarratti waan baay'ee danda'uu qabna. Amma gabaabumatti misaadha kan dhufe gara gaafii wanni xiyyaatti deebi'uun barbaada. Bal'atuun misaan hojjechaa jirti. Misaan hojjechaa jirti qopheessiteetu itti na fakkaata akka isheen illee dhageenyetti. Maaliifan barbaade seetan biraankii irratti hojjechuu barbaada. Maaliif akka waan nyaata ishiitan qopheessitee oduma nyaachaa jiru viidiyoo kaameraa kee qabadheen jira hin argitu. Soofaa jala gara naanaan gashaa rakkoo qabu akka waan nyaanni ittiin na jedheetittan akka waan nama gaggabeetan ta'a waaqayyo nu haa oolchu garuu. Kanaaf isin immoo viidiyoo kee kana laaltanii dhiisoo odoo hin taane bal'atuun maal akka taatu immoo walumaan laalla. Hirrifatte immoo hirrifattu yoo hirrifatte immoo akkam taati san booda maaltu ta'a kan jedhu garuu baay'ee lolti boodarra isin immoo kana duras nu araarsaa turtanii nu araarsitu jedheen abdii qaba. Hamma sanitti immoo nyaata illee wajjin nyaannaa qophaa'ee dhufaa jira waan ta'eef nyaatas wajjin nyaannaa nyaanni nyaata milkii si haa ta'uu naan jedha gisee tokko si haa eebbifamu naan jedha. Kanaaf dhufaa jirti waan ta'eef viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaa laaltanii dhiisuu qofa osoo hin taane immoo sheer olii godhaa dhugaa rabbi sheer olii godhaa dhugaa baay'ee nu guddisaa jirtu galatooma baay'ee sin jaaladhaan dhugaa nama kamuu waliin dabarsu dhiira durba
jaarsa jaartii odoo hin jedhu ijuma tokkoon hunduu uumaa rabbiiti waan ta'eef obboleewwan keenya haawwan keenya waan ta'eef isinan jaaladha. Kanaaf isinillee baay'ee nu jaalattu akka nu jaalattanidha abdiin qaba. Garummaa akka carraa ta'e amalli nama tokko tokko garagara waan ta'eef nama bifti keenya adda ta'e amalli keenyas gargar tokko ta'uu danda'a jechuun hin danda'amu. Kanaaf wal dandeenyetuma wajjin bakka ga'uu qabnu san kaayyoo teenya san galmaan gaanna. Baluun maal akka jettu immoo walumaan kan laalu ta'a. Ammaaf viidiyoo kana kaameraa darbafadha. Walumaan turraa jechuu barbaadetan. Kanaaf dhufaa jirti waan ta'eef argattee turteetti waan ta'eef dhiibama nuuf hin haashi. Sige. Naafni irratti kan guyyaa dhanarra haqasaa kana ture. Daabboo barbaadda? Daabboon barbaada. Daabboo fidachuu deemte isheen akka isheen daabboo fidutti ifama dhugaa nuffina. Barbaaddu daabboo? Barbaada. Ma? Akkasumatti nyaachuun barbaada. Akkasumatti? Bas. Ma? Ma? Pati sarratti buuse. Maal taate? Maal taasu? Tisilee? Waan bishaan si fidaa kun. Maal taate?
Bishaan irraa ka'ee dura. Oh, kaasu. Kaasu. Basmaam. Maal taate? Maal taate? Basmaam. Kaasu. Maal taate? Sisi jedhee? Oh, bishaan nu bishii. Maal taate? Sisi jedhee moo? Bakka dhiisee. Maaliya? Oh, bishaan tu bishii. Maa? Bis. Tukkaan. Naata saakkeeraami. Naata saakkeeraami. Maal hojjettaa? Naata saakkeera. Na argitanii caaroo naan jira. Dhugaa. Bakka sanam. Bakka san. Ni hawwatu. Gannee tokko nyaatu atu. Siniin hin jenne irra duratti nyaata gattee kaattii nu araarsaa siniin jedhame nu araarsaa amma kana suuri. Nyaawaka maa akkamti nyaata irratti akkana hojjetta jechuudha. Anugumatti si jeeressee qaabu waa. Naata saakkee dhugaa. Dhiifama haa nyaannullee siniin jechuun nan saalfadhi duratti kaameraa na harka argitee tanan haa nyaannullee siniin jechuu dide haa nyaannu ammaa. Yaa Waaqayyo. Godhaa. Bakka nyaawatu. Haa nyaatatti hojjedhu bakka haa nyaataa osoo jedhamu. Nyaawu bakkaatu. Biraankinoo biraankin. Biraankin akkana maali? Biraankin abdee guute. Waaqaan gubatti si jeesee akka. Bishaan maaf hojjetu? Bishaan waan as hin jirreefi. Laandi koo eessa kee? Nyaata saakkee bakka amma dhiisi. Hidhatee? Nyaata fadde kamtaan tokko. Dhiisu dubartiin. Maraasa nagaa gaafadhu. Nagaa gaafadhu. Gaafadhu asamte. Gaafadhu. Akkamitti akkana jechuun ati wanni hojjetanii jiru. Biraankin isaanummaa uffata akkana. Maantu uffanni rakkoon qabu. Uffata gubbaa irratti miti keessa namaa laaluudha malee uffanni gubbaa gatiin qabu waan ta'eef nagaa gaafadhamu. Si komatu waan ta'eef. Sanuu waan nyaannu Sinarri dandeenye. fadhe. Nataan naqu. Siifanii se. Nagaa gaafadhu kaa nyaatoo bicha inni maattaa bane. Nataan. Jira jirtu maatii keenya maatii bal'aatu shoo. Qaara hojii bulchise. Nuti jira galata rabbi. Nyaata koo laphee narri fadde dhuga. Dubbachuudhaafi. Bakka alitti deemna viidiyoo biraatiin cufi. Guggubatteerti. Qaaraa guggubee. Qaaraan naqu.